Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya jaalatamoo odeessaa fi xiinxala keenya irraa keessatti ibsa addi bilisummaa Oromoo haala yeroo qabsoo Oromoo irratti baasee dubbii jaalmarroon eebba waraana bilisummaa Oromoo irratti dubbatee fi piroojeektii zoonii diinagdee addaa gadaa jedhamu ilaalchisuun barreeffama hayyuun Oromoo Dr. Barii Ayyaanoo jedhamu kanaan dura barreessee ture afaan Ingiliizirraa gara afaan Oromootti jijjiirree qabannee dhiyaanneerra. Bal'inaaf nu faana bu'aa jechaa odeeffannoowwanii fi xiinxaloota dhimma Oromiyaa, Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti yeroo yerootti afaanota sadiin jechuunis afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingilizitiin dhiyeessinu akka argachuu dandeessaniif jecha chaanaalii keenya sabiskiraayib akka gootan hiriyoota keessaniifis akka qooddan isin yaadachiifna. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa har'a hagayya 16 bara 2023 baaseen qabsoo Oromootti falaxaa guuruun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diiguun dhaabbachuu qaba jedhee jira. Abukaatoo impaayera dulloomtee fi bututtee ta'uun teessoo caccabaa baraan impaayeralistoota jalatti tiksuun qabsoo bilisummaa Oromoo sabni ilmaan isaa kumaa kitila itti gabbaree ammallee itti du'aa jiru kolaasuun dhaabbachuu qaba jechuun ibsa isaa kana eegale. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n Oromoon akka sabaatti of ijaaree wal ijaaree jaarmiyaa siyaasaa akeekaa fi kaayyoo isaa tarkaanfachiisaa turee fi jiru jalatti akka hin ijaaramnee fi hooggana maleessa ta'ee akka hafu gochuun hooggana qeenxee impaayera Itoophiyaa dulloomtee jala mataa suuqatee teessoo impeeriyaalistootaa tiksuu jala akka hiriiruuf kanneen abukaatoo ta'an ergamtoota dantaan macheessee maraache jedheera. Kanneen mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diiguun qabsoo Oromoo rarraga bilisummaa fi walabummaa irra ga'e galii isaa hanqisuun injifannoo uummanni dhiigaa fi lafee ilmaan isaa itti gabbare gatachiisan gantoota mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ayyallaallattoota dantaaf jiraatan warra miidhamnii fi mirga sarbamuun sabaa homaa isaanitti hin fakkaanne jechuun balaaleffateera. Ibsichi itti fufuun lolli dhaabbataan istiraatejikaal woor Oromiyaatti waggoota 5 dura eegalee fi qabeenya daaresse lubbuu lammiilee Oromiyaa akka baalatti harcaasee kaaba impaayerattiitti tarkaanfachuun waggoota 2 naannicha daaresse. Inni ammas gartokkee kaaba impaayerattii goolaa jiru lola lamaan qabsiisan lola abukaattonni maqaa Oromoon daldalan qilleessa itti afarsaa turan biltiginnaanis xumura itti gochuuf jibbaataa jiru ta'uu ibsuudhaan kan lolamaa jiruu fi kan irratti wal lolaa jiran garuu Oromiyaa ta'uu addeessee jira ibsi kun. Kana malees lolichi keessa fiiguun al tokko Tigraay yeroo biraa Affaar ala ittaanu Amaaraa takka utaalanii ammoo Gambeellaa rukutanii deebi'uun yoo itti tole ammoo daangaa Suudaan jedhan cufti isaa lola tooftaa dhageettii addunyaa horachuun golgaa fi da'oo waraanaan galii maddisiifachuu yookiin madda galii godhachuuti jedheera. Kanneen ergamni isaanii Itoophiyaa kufte lafaa kaasuu ta'ee fi qabsoo Oromoo laamshessuu irratti fuulleffatan maqaa Oromoo dhaataa dhiiga ilmaan hiyyeessaa irraan tarkaanfatanii baraan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo hongeessaa mooraa impaayera Itoophiyaa gabbisuuf jecha hiriirri siyaasaa jijjiirameera jechuun afanfaajii uumaa oolan cufti isaanii baabura qabsoo Oromoo geessanii qileetti dhidhimsanii qabsoo Oromoo of duubatti harkisuun akeeka diinaa galiin gahan malee qabsoo Oromoo taakkuu tokkollee akka hin tarkaanfachiifne addeessa. Kanaaf jarri kunneen warra qabsoo Oromootti falaxaa guuruun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diigan ta'uu baruun uummanni keenya dammaqinaan irraa akka of tiksu gadi jabeessinee dhaamna jedheera ABO'n. Ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa WBO'n hidhannoo meeshaa qofa osoo hin taane hidhannoo sammuu hidhatee beekumsa siyaasaatiin qaramaa jiraa jedhan. Ajajaa olaanaa waraanichaa Marroo Dirribaa kana kan jedhan sirna cufiinsa barnootaa ga'umsa hooggansa siyaasaa fi waraana zoonii lixaa irratti. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessuuf mootummaa Itoophiyaa wajjin wal waraanaa jiru loltoota kaayyoo qabsoo sabichaa tarkaanfachiisan hidhannoo waraanaa fi sammuutiin leenjisaa jiraachuu kan ibsan Jaalmarroon tibbana mooraalee leenjii dirree lixaa ba'aa fi giddugaleessatti miseensonni waraanaa haaraan hidhannoo waraanaa fi beekumsa siyaasaatiin leenji'aa turan eebbifamuu himaniiru. Jaalmarroo Dirribaa lammeessaa yaada sirna cufiinsa barnoota ga'umsa siyaasaa fi waraanaa kana irratti kennaniin qawwee dhukaasuun cinaatti hidhannoo sammuu qabaachuun barbaachisaa waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo kanaaf ga'umsaa jirraa jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo beekumsa siyaasaa fi waraana Oromoo Oromummaa fi Oromiyaaf ta'uu barataa jira kan jedhan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa hireewwan injifannoo sababa adda addaatiin kana dura nu harkaa ba'an akka hin uumamneef hidhannoon sammuu barbaachisaadha jedhan. Rakkoon Oromoo rakkoo dhoksanii bira darbanii miti nuti dhaloota rakkoo sanaaf furmaata barbaadudha. Dhaloota har'aa kana dhaloota kaleessa birmadummaa fi walabummaa qabu sanatti deebisuu barbaanna jechuun Marroo Dirribaa kaayyoo qabsoo waraanichaa ibsaniiru. Dhumarratti tibbana miidiyaaleen mootummaa akka gabaasaa jiranitti Itoophiyaatti zoonii diinagdee isa jalqabaati kan jedhamu zoonii diinagdee addaa gadaa misoomsuuf waliigalteen raawwatamuutu himamaa jira. Dhimma kana jalqaba kan miidiyaa hawaasatti baasee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa yoo ta'u
Abbaa taayitaa zoonii diinagdee addaa gadaa fi dhaabbata mootummaa chaayinaa CCECC gidduutti waliigaltee wal hubannoo taasifamuutu ibsame. Yaadirmee zooniin diinagdee addaa maali? Kan gadaa kun hoo maali? Kanneen jedhan xiinxala addaa qophii keenya itti aanuu keessatti bal'isnee kan isin biraan geenyu ta'uu isin hubachiisaa. Odeessa keenya har'aa kanumaan xumurra. Odeessaa fi xiinxala keenya hunda argachuuf chaanaalii keenya sabskiraayib gochuu fi hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa. Horaa bulaa.